poolisii olaanaadha. Yeroo namni tokko mana keessatti du'ee jedhamu ani immoo mana sana keessan jira. Murtee akkamii ilaalcha akkamii fudhatta anarratti? Kuni beekamaadha be. Namni sani dura dhaabbate hin jiru. Andu'aalam qoratamuu qabaa. Dhiibbaa gochaa turre of eeggannoodhaan dubbanna mana kana keessatti ati har'a dhuftee natti fakkaate guutuu miidiyaa jira. Bakki jaluma taa'een sin dhaggeeffadhan dubbadhu garuu inuma dhaggeeffadha jala taa'ee har'a garuu xinnoo isheen beekishaa bar yaanni keessan tokkodha. Wanni isaan si wal si mormis tokko hin jiru. Maaliidhaaf yoo jettee innis hamma bu'aan qorannoo kana argamutti waan biraa wal keessa ofuun hin barbaasudha. Siin jechuu jira. Yes, galatoma. Ismasan jechuu jirta. Yaa galatoma. Maaliifan bakka dhibee hundi keenya nama waa barateedha waa ilaaluu dandeenyudha. Gar lamaanuutti murteessuun ammatti hin barbaachisu. Abbaan seeraa gadi ba'ee yoo nu dubbate tarii ammas irra deebi'ee tariin siniin jedha. Abaluutu kana godhe shakkamaan abaluu waggaa 25 waggaa 30tti murteessineerra kan jedhe poolisii yoo gadi ba'ee nu dubbate hundumti keenya bakka argan. Ammatti garuu adaraa keessan isheettis murteessina isattis murteessina. Mana biraa akka keessatti dhageessee dhufte beeki kana mana biraa nuyi bee isa balaaleffachaa jirra. Roobale bahu ragaa as dhageessisna kinoolaan. Okay, ila beekisha yaanni kan keetii fi yaanni roobale tokko san akkasi wal hubadha. Roobale ajandaatti irraa dubbachaa jirtullee daayivertii ta'eera namni baay'ee akka itti fakkaatettidha kan ibsachaa jiru sirriidha dhugaadha namni ilaalcha kamiyyuu wanta itti dhagahamu wanta dhaga'e gama adda addaadhaan odeeffannoo guurrate irraa haasaa sana jechuun namni tokko obbo aan as keessa deeseenee waan tokko Andu'aalam nam beekaa yookaan waan nama kana godhu miti sirriitti inni dhibbatti waan kana yakka kana raawwanne jedhee fi guutummaa namoota as keessa jiru bakka bu'a jechuu miti namni sun. Haa ta'u iyyuu malee nuti irraa kan dubbachaa jirru keessumaa nafxanyoonni adda durummaadhaan akka waan quuqama dhala namaa keessumaa quuqama Oromoof qabaniitti aartii warroota Oromoon qaroo ija kooti jedhu carraa kanatti fayyadamanii cabsaa jiru. Ragaa eessaa fidanii hanga namni kuni yakka kana isatu raawwate jedhu. Oromoonni mana isaanii seenanii haasa'anoo. Kun tokkoffaa dhugaa qananii lubbuu ishii toora qulqulloota rabbiin haa kaa'u. Dhugaa ishiillee balleessu. Dhugaa Andu'aalamis balleessu. Saba biratti jibbisiisu. Yakka kana yoonne irraawwanne jedhe qorannoodhaan irraawwanne jedhe argitee uummata Oromoo biratti yakkuu jechaadha. Kun immoo aggaammii aartii Oromoo irratti godhamaa jirudha. Argitee kanaatiifuu warra asiifachi deemanii dhugaa dhoksuudhaaf magaala Finfinnee fa'aa keessa taa'anii barruuwwan adda addaa toora miidiyaa hawaasaa irratti barreessan kana silaa dhaabsisuu qaba qaamni seeraa. Kana hin goone. Kana uummanni akkamitti ilaala isa kanarraayu malee qorattoota yakkaa miti mataa kootiin qorataa yakkaa miti. Yakki kun yeroo raawwatu bira hin turre haala walitti dhufeenya isaan lamaan jidduu hin beeku garuu immoo dhugaan namoota lama jidduutti argitee dhugaan akka hin banneef inni kaan as harkisa inni kaan achi harkisa. Keessumaatii immoo nafxanyaa waggaa 11-12 ol Oromoo cabsuuf irratti hojjechaa turan gareedhaan isaan bira deemaniif himatu jechaadha. Engadda daandiin qilleensa Itoophiyaa moo humna qilleensa Itoophiyaa haa ta'u ispoonsara taanaafiin akkamitti warra baala gizeedhaaf Andu'aalamiif ispoonsara taanaan biyyittiin kun kana keessa jirti jedhanii warra irratti ololaa turan jechaadha jarreen kun. Hattoota kana bira dhaqanii dhugaa barbaaduu warri deeman mataadhuma isaaniitti Oromoo osoo hin ta'in hattoota jechaadha isaan kun. Mataadhuma isaaniitti warra ofii xumureen sii kenna Arsenaal dhiifama. Yaa irra deebitanii haasawwan. Miit godhadhu Arsenaal please. Kanaatiifuu warra ofiif halkanii guyyaa qaawwaa argatanii jechaadha. Ela gama biraadhaani ilma Oromoo yoo argite summiidhaan fixii jedhee gorsu. Daa'ima Oromoo fixi lafarraa akka hin guddannee jedhu.
aartii Oromoo irratti qoosu, eenyummaa Oromoo irratti qoosu, aadaa Oromoo irratti qoosu. Gaafa inni jidduutti balaan akkasii yoo jidduutti argamu immoo ilmaan Oromoo jidduutti keessa seenaniitu wantoota akkasii borcu jechaadha. Ragaan hin jiru, ragaan qabanni garuu idiitii gochuun kallattii adda addaadhaan dhufanii dhugaa namaa dhoksu jechaadha. Jarreen achi deemanii ani Oromoodha jechaa yaada kennan magaala Finfinnee keessa taa'anii wantoota adda addaa barreessan uummanni Oromoo nurraa dhaabbadhaa jechuu qaba. Hanga dhugaan bahutti kanuma jechuu fi galatooma waan dhaggeeffattaniif. Galatoomi tullu nullee kana balaaleffachaa erga guyyaa duraati kana balaaleffachaa miitiin haa godhamee yeroo tokko nuyi nama keenya hubachiisuuf deemna. Galatoomi. Laala Finfinnee keessa taa'anii waan isaan haasaa mana faannoo seenanii Oromoodha jechaadha. Intalli tun beekamtuudha biizinasas qabdi. Miitii godhadhaa please. Okay, thank you. ማለት ጎረቤታቸው ናት። አንድ ላይ ነው የሚኖሩት እዛ እቺ ማለት እንፉ የሚለው ስለ ፍቅር ከምትዘምሩ ፍቅርን አይነት እንትን ነው የያዘው ውስጡ ማለት ነው። በጣም እንደሚጨቃጨቁ ከመጨቃጨቅ አልፎ በጣም እንደሚመታት ነው አሁን ዙሪያዋ ላይ ጎረቤቶቿ ላይ ሰዎች የሚያወሩት ማለት ነው። እቺ ልጅ ትናንትና ባይገላት ራሱ ኦልሞስት በቃ ታስታውቃለች። ኦኬ ትናንትና ባይገላት ኖሮ ከሌሰው ሰው አጄሱ ባቴ የት mirkaneeffattee irti jechaadha isheen laal dhaggeeffadha gudii. በጣም ከስታ ነበረ። ያቺ ምናቃት ኢንፍሉዌንስ ስታደርግ የነበረችው ቀነኒ አይደለም አሁን ያለችው አይደለ ይሁን በጣም ያስታውቃል። ኮንፈርት የሆነ ሰው እንደሆነ ታጠባች አንቱ ማለት ጎረቤታቸው ናት። ኦኬ አካሲ ቪዲዮ ኢሙረመሌ ገረ ዱራቲት ማል ጀቴ ቪዲዮን ኩን ሙረማዳ ትናንት ባይገላት ከሌሰው ሰው አጄሱ ባቴ mirkaneeffattee irti jechaadha. Achii gara dhumaatirratti maal jedha viidiyoon kun bilwaal naan jedhanii jiru akkas godha naan jedhanii jiru tabilwaal isa jechaadha. Kana jechuun haqa intala kana akka hin baane awwaalu odeeffannoo dogoggoraa warra dhimma kana qoratan jalaa balleessu odeeffannoo dogoggoraa kennuufi jechuufi odeeffannoo dogoggoraa kennuufi kana tokko kana jira lammata hiriyaan ishii best friendin ishii barreeffama WhatsAppidhaan walitti barreessan barreeffamni sun qananiin maal jettiin of ajjeesuufi kana booda ani abdii hin qabu jetti tun immoo hin gorsiti barreeffamni sun gaafa dhaqnee laallu waggaa tokko dura barreeffamee jechaadha garuu barreeffamni suni ani amma seerri qabee waan jiruuf malee barreeffamni suni akkamitti akka edit ta'u dheengaddalee asitti agarsiisaa turre jechaadha. Kanaaf akkanatti dhugaa intala kanaa awwaal Oromoo jidduutti atakaaroo kaasanii namni waa'ee ishii dhiisee waan biraati irratti walfalmuu irratti akka xiyyeeffatu mootummaa irratti dhiibbaa dhugaa baasi jedheetu dhiibbaa gochuu dhiisee akka uummanni wal falmuu kanaaf ajandaa kana fiduu jechaadha yeroodhaan sagalee namaa fa'aa walitti hidhaniitoo eenyuun dubbachuu barbaadde irratti sii kenna fachuu si dura nama kanatu jira ati duratti illee dubbatte natti fakkaate. Hin dubbanne. Okay tuufi. Okay galatoomi. Abbaa koppii linkii godhaa warri jala jirta sheer koppii linkii godhaa. Gadda otoon hojii hojjechaa jiruuti hojii hojjechaa otoon jiru gidduutti hin hubatiin hafe faanaa kan jedhamu afaan Oromoodhaan kan hojjetu Finfinnee keessa jira yoo warri beektan natti himuu dandeessu jira Finfinnee keessa faanaa. Inni faanaan suni poolisiidha kan baase otoon iskiriin shaatiin godhiin hafe gidduutti itti deebi'een hojjedha jedhee hojiitti hin deebi'ee akka inni baasetti jechuudha. Poolisiitu kana poostii godhe kan inni jedhe qorichaanii qananiin duutee kan jedhudha kan inni poostii godhe gaafa hojii xumuree dafee deebi'ee ilaalu immoo qulqulleeffachuu gaafa deemu barbaadeen dhabe. Innaa qorichaanii akka isheen duute poostii godhee ture poolisiin Oromiyaa faanaa kan jedhamu kan Oromoodhaan jechuudha. Oromiffaan qubeedhaan kan barraa'e. Innaa warri argitani
dubbachuu dandeessu. Ani qulqulleeffachuu gaafan deebi'u ka'ee jira. Siigalee. Okay, tani page irratti barreeffamee argite ati? Yaa. Inna otoon screenshotting godhiin hin badu jedheen yaade bakka qulqullaa jira. Tenna yaade gaafan yaade deebi'ee qulqulleeffachuudhaaf sirriitti gaafan deebi'u immoo barbaadeen nabee jechuudha. Inna akka isheen qorichaan summiidhaan akka isheen duuteedha kan inni poostii godhe ture. Maa kaase booda? I don't know. Naaf hin galle kanaaf. Mee dhaqee tallaala faanaan jedhu sun. Yaa deemiti ilaalee qorichaan summiidhaan akka isheen duuteedha kan inni poostii godhe ture jechuudha. Poolisii qubeedhaan kan barraa'e. Inna qulqulleeffadhaa. Kanuma raadiyoo faanatti miti? Raadiyoo faana yaa. Raadiyoo faana afaan Oromoo. Agartanii kinoo waan adda addaa odeeffannoo akkanatti haqni Hacaaluutillee awwaallame. Ani Oromoo summii bara kanaa hin agarre jechaadha. Quufni akka malee Oromootti taphatee jira. Akka malee. Akkuma tulluun jedhe immooti waa'een amma yoonii faa kuni dhuguma akkamitti yooniin faa dubbatanii namni amanuu danda'a. Jibba isaanii jalqabaa kaasanii uummata keenya nurratti qabanuu beekamaadha. Waan barbaadan utuma waan barbaadan dubbatan akkamitti beekama. Waa'een yoonii faa jala namni akkamitti deemuu danda'a. Yohaannis jala akkamitti deemee Yohaannis irraa amanee fudhachuu danda'a. Jibba isaan qabanuu beekna. Gaafa waan xiqqoo tokko argamoo isaanoo akka malee jibba guddaadha qabu waan godhan dhabaniiti borcaa jiru malee. Akkamitti amanama kan isaanii. Namni akkamitti isaan jala deema. Isaanoo waa'imti Oromoo xiqqoo ishee bakka namni amma Hacaaluu galaafatanii amma mucaan kun immoo ol ba'uu gaafa inni jalqabu kan inni agarsiisu uummata keenya kan inni beeksisu uummata keenya uummata Oromoodha. Isaan akkasii hacuucuu akka barbaadan namni maaliif yaaduu dadhabe? Hacuucuudhaaf maqaa balleessuudhaaf akka inni hidhaa keessatti tortoru. Yoo godheera ta'e dhugumaa hidhamuu adabbiisaa argachuu turre jira. Yoo godheera ta'e jechuudha. Maaliif yakkadha? Yoo hin goone ta'e garuu maaliif yoo hin goone ta'e jedhee namni maaliif yaaduu dadhaba? Maa uummatni keenya sammuun hojjechiisu? Maaf dipeendii taana isaan kaan irratti jechuudha. Uummanni Oromoo maaliif ofiif xiqqaata? Nama gaddisiisa duuti mucayyoo kanaa baay'ee nama gaddisiisa. Argachuu qabdi. Maatiin isaanii jajjabeeffamuutu irra jira. Ispeeshaalii maatiin amma yeroo kanatti jajjabeeffatamuutu irra jira jechuudha. Callifamanii dhiifamuu hin qabani. Waa'ee maatii sanaa callifamanii dhiifamuu hin qabamu. Gargaaramuu qabu. At least kan intalli isaanii gochuu fi dandeessu uummanni kun kan intalli isaanii gochuu dandeessu caalaa godhee fi jara kan xiqqoo ishee boqochiisutu irra jira. Kana immoo irratti hojjedhaa please. Bakka maatiin intala kanaa sirriitti gargaaramuutu irra jira. Bakka xinnoo ishee illee akka isaan boqotan gochuu uummata Oromoo irra jira jechuudha. Callifamanii dhiifamuu hin qaban. Baay'ee galatoomi Oromoo carraa kana naa kennite. Roobar. Okay, galatoomi. Faanaan suni nama hordoftoota nama meeqa qaba peejiin isaanii? Anu dhugaa hamman deebi'ee qulqulleeffadhutti deebi'een dhabee jechuudha. Hordoftoota isaanii ilaalle? Ni ilaalle. Nama meeqa? Maqaa faanaatiin jiraachuu danda'a. Garuu miliyoona tokko tani asirratti mul'atu taffaana. Achirraa gaafa kamiidha? Guyyaa 3-4 duradha kan akkasuma guyyaa kun ta'ee booddee guyyaa tokko guyyaa 2 booddee kan poolisiin baasee deebi'anii balleessuu isaaniidha kan giraatti nagar.
Poolisiin Finfinnee ibsa baasee jira. Odeeffannoo miidiyaa irratti kennamu odeeffannoo dogoggoraati. Namoonni akkasii suni akka adabaman seeraan akka itti gaafataman illee dubbatee jira. Argitee jiraatti. Ibsa baasee guyyaa 14 qorannoo irra jira waan ta'eef guyyaa 14 fi adnaa guyyaa 14 booda inni himnaa jedhanii maybe poolisiin akkas jennaan kaase taaka. Naangalii naafee feesbuukii irratti hin argine. Feesbuukii irratti argeeni daqiiqaa lama yuun geenye hojiitu gidduutti naqabennaan gaafa deebi'ee ilaalu barbaadee dhaben. Poolisiin akkas jedhee baasan. Yoo